torbaatami afur yookaan eegalli yookaan jalqaba 75 irraa eegalee nama fayyaa ta'aa yaa uummata Oromoo egaa kuni ani Abbaa Faaruun jedhama. Qabsoo bilisummaa uummata Oromoo akkasumas walabummaa Oromiyaa keessatti bara dheeraadhaaf qabsoo barattoota yookaan student movement kan jedhu irraa eegalee hanga har'aatti bara 1974 yookaan eegalli yookaan jalqaba 75 irraa eegalee nama qabsoo kana keessa yeroo irraa yerootti bifa adda addaa haala adda addaatiin deemsisaa ture keessaa tokko. Haa ta'u malee immoo qabsoon kan keenya haalli nu keessatti turree fi wanni inni irra jiru sadarkaan inni irra jiru waan waliin ginneef waan waliin baanneef kanaaf qabsoon kan keenya bakka tokko turuun isaa yookaan bakka tokkotti qancaruun isaa hedduu nama keenya hamlee cabsaa dhufaa booda kanarratti jijjiiramni kun dhalachuun isaa haala sanarraan kan ta'e akka uummanni keenya beeku hedduu uummata kan keenyatti iyyannaa jechuudha. Uummanni kan keenya guddaa xiqqaan ijoollee jaarsaan dubartiif dhiiraan qabsoo kanatti keessaa jijjiirama dhalate kanarratti akka bakka jirutti itti birmatu hedduu kabajaadhaan gaafanna hedduu itti iyyanna jechuudha. Iyya dabarsii jedha Oromoon. Iyya dabarsiin kun waan qoosaa miti seenaa Oromoo keessatti. Kana jechuun maali? Yeroo ammaa kana keessatti haalli Oromoon itti jiru yoomirraa caalaa gaagama guddaan waan irra gahaa jiruuf bakka tokkotti qabsoon kun qancaruun jijjiiramichi akka dhufu taasise. Jijjiirama kana namni hin finne ofii isaatiif yeroo isa fidee jechuudha. Bakka tokko wanni tokko yoo ture hin qancaraa hin guddatu gadi deema jechuudha. Diina keenyatu caalaatti harka olaanaa nurratti argachuudhaan uummanni keenya biyya baasaa biyya haadha isaa Oromiyaa keessatti harka sadaffaa harka arfaffaa ta'uudhaan galgalaa ganamuu hidhaan lafa isaarraa ari'amuudhaan ukkaanfamee bakki inni bu'e dhabamuudhaan alaamanni isaa karri isaa cufamee haala hamtuu keessa jira jechuudha. Bara dheeraadha qabee haalli kun jira daran immoo amma itti caaluudhaan namni kan keenya hedduu miidhaa guddaatu sirra gahaa jira jechuudha. Kanaafuu haalli kun haala dhalli Oromoo bakka jirutti callisee dhaggeeffatu ilaaluu miti kun. Kanaaf namni kan keenya bakka jirutti harka wal qabatee inni biyya alagaa jiru akka biyya alagaa jirutti hawaasummaadhaan ijaaramee biyya isaatti birmachuu qabsoo isaatti birmachuu kun waan olola oofuu utuu hin taane namatti diinummaa uumuutu hin taane haqa uumaa rabbiitiin rabbi nuu kenne biyya abbaa keenyaa kabajsiisuun seenaa keenya kabajsiisuun waan hedduu nurraa eegamu akka dhala Oromootti waan ta'eef jecha nuti ilmaan Oromoo nama hidhamu nama ukkaanfamee bakka inni bu'u dhabamu nama akkasumaan gujjiin isaa alaamanni isaa buqqa'ee biyya ari'amu kan beekaan isaa ajjeefamu hidhamu kan walli isaan beekaan isaa itti dhumu ta'uun sirra hin jiru. Nuti harka wal qabanne Oromiyaa kan addunyaan beeke kana maappii yookaan gaaddiduu addunyaarra kaa'uun nurra jiru keessaa tokko dirqama seenaatu akka dhala Oromoota nurra jira jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti yookaan maratti wal dhagahuudhaan waan kana qabsoo kanatti birmachuu jijjiirama kanatti dhibbarraa dhibbatti birmachuun nurra jira barbaachisaadhas. Qabsoon hanga ammaa oomfame gara waggaa 40tti dhiyaatu kun bakkaanuu nuun geenye dhugaadha. Namni Oromoo dammaqiinsa isaa qabateera barumsaanis hedduu waan dudduuba jiruuf isattis birmachuutu nurra jira. Kanaaf qabsichatti halkanii fi guyyaa jijjiirama kana fudhannee jijjiirama kana wajjin tarkaanfachuu danda'uu qabna. Bakka jirrutti harka wal qabachuun tokkummaan jiraachuun keessaa barbaachisaadha. Fayyaa ta'aa Oromoon duraatti waliin jira.